Abbaan keenya jaallatee kan jaallattan, kan Waaqayyo abbaan keenya kabajee kan kabajjan, galaa dheeraa karaa dheeraa ittiin deemtan sana qopheeffachuudhaaf hundumaa dhiistanii hundarra kan caalu kan barbaachisu mana Waaqayyootti kan argamu sagalee Waaqayyoo fudhattanii itti qophaa'uudhaaf jecha mana isaatti kan argamtan marti maqaa Waaqayyootiin akkam bultanii. Ameen. Maqaan Waaqayyo Waaqa abboolii keenyaa, maqaan Waaqayyo Waaqa jiraataa bara baraa, jaallatamtuu kabajamtuu hundaan ol kan taate, deessee qoricha kan nu badhaaste, haadha isaa dubaroo maaramee wajjin qulqulloota ergamoota isaa tolootaaf wareegamtoota isaa marafaan maqaan Waaqa keenyaa lafa kana hanga samiitti, ba'aa biiftuutti immoo hanga lixaatti, kaabaatti immoo hanga kibbaatti uumama isaa hundaa biratti bara baraan kan sodaatameef kan galateeffame nuuf haa ta'u. Baga guyyaa seena qabeessarraa kana geessan baga ittiin sin ga'e. Waaqayyo itti tolee jaallatee aarsaa Abeeliin kan fudhate. Waaqayyo itti tolee jaallatee aarsaa abbaa keenya mooticha Daawitiin kan fudhate. Aarsaa galataa kan qulqulloota abboolii keenyaa kaleessa kan fudhate har'as fudhachaa kan jiru. Keessumattu immoo akka ayyaama isaatiitti teessoo isaa kan baatan galata kirubeeliin kan fudhatu Waaqayyo akka ayyaama isaatti teessoo isaa marsanii sa'a 24 guutuu 24 ta'anii galata isaa kan dhiyeessanii qiddaaseedhaanii kan suraafeel kan fudhate Waaqayyo galata hunda keenyaa nuuf haa fudhatu. Himata hunda keenyaa nuuf haa fudhatu. Fudhatee hunda keenya nu haa eebbisu, biyya keenyaa eebbisu. Barumsi nu har'a waliin barannu barumsa addaa ta'a. Kunoo amma reefuu ta'e. Seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoomsa 22 haga 24tti kan jiru. Kunoo amma reefuu ta'e. Jecha badaa cimaa kana kan dubbate abbaa keenya Daawit Addaamiidha. Abbaa keenya Addaamtu uumamee guyyaa 47ffaa isaatti kan inni dubbateedha. Yeroon akkana isiniin jedhu gaa Addaam akkuma beektanii Waaqayyo biyya lafaarraa isa tolche. Isa tolchee raatee gaafa guyyaa 40ffaadhaa mucummaa laatee fi gara gannataatti geesse. Gara gannataatti gaafa geessuu gannata sana keessa guyyaa 7 jiraate. Guyyaa 7 jiraatee gaafa jedhu qofaasaa ta'e. Qofaasaa ta'uun gaarii miti. Kanaafuu gargaartuu isaa isaaf tolchuun qaba, isaaf uumuun qaba jedhee Waaqayyo gannata seenee gaafa guyyaa 40ffaa gaafa guyyaa 47ffaa isaatti gargaartuu uumuuf hin qaba jedhee cinaacha isaa bitaa keessaa lafee tokko luqqisee isatti riba buusee lafa gaafa isatti tolchetti immoo geesse. Erga geessee booda isheen immoo haga guyyaa 40ffaatti achuma tursee guyyaa 40ffaa booda mucummaa laatee fi eebba laatee fi sugaaf jireenya laatee fi gaafa guyyaa 127 ta'u gara Addaamitti geesse. Addaam akkana jedhe dinqisiifate, kun lafee ishee lafee korraa ba'e, foon isheerraas foon korraa fudhamteetti, dhiigni ishees dhiiga koo keessaa fudhamte. Kanaaf kunoo amma reefuu ta'ee jedhe. Amma reefuu ta'ee, amma reefuun gammadee, amma reefuun natti tole jedhe. Galanni guddaan Waaqayyootiif haa ta'u jecha cimaadha. Achumaan immoo itti fufee sa'aarraa kana immoo raajii raaje. Sagalee sanaaf hojjennee keessa dabarre, gaa'ila dhaabbannee keessa dabarre, kan ijoolleen keenya bor raawwachuudhaaf jiran sana immoo akkana jedhee raajii raaje. Maal jedhee raajii raaje? Kanaan booda jedhe namni abbaa isaa fi haadha isaa hin dhiisa, haadha manaa isaatti maxxana, lachanuu foon tokko ta'u, lachanuu foon tokko ta'u jedhee sa'aarraa kana raajii raajee jechaadha. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo yoo nama kanatti keessa seenee maaliif hirribatti buuse? Maaliif lafee tokko keessaa fuudhe? Maaliif raajii kana raaje? Yoon jedhe yeroo na jalaa ajjeesa. Kanaan dura warri barumsa mistiraataa barattaniittu amma sana keessa naqu. Gaa'ila maaliif hundeesse Waaqayyo kan jedhu duwwaa laalla. Isa fuula dura garuu jarana wanta beekuu qabdan gaa'illi bu'uura waan hundumaati. Gaa'illi dhala namaaf barbaachisaadha. Waaqayyo dhala namaa gaafa uumu
walamaaf uume. Tokko gaa'ilaan akka jiraataniif, lama monokkosanii waaqaaf adda ba'anii hin fuudhu hin heerumu anoo akka ergamoota samiin ta'a jedhanii akka jiraataniif godhee Waaqayyo nama uume. Hunduma caalaatti immoo Waaqayyoof adda ba'anii jiraachuun ka hundarra caaluudha. Maaliif jennaan qormaata biyya lafaa, lola biyya lafaa, haxxummaa foon keenyaadhaa hundaa mo'atanii kan Waaqayyoo ta'anii jiraachuudhaaf, dhibba keessaa dhibba hojjechuudhaaf akka mijatutti ta'a waan ta'eef. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 7 lakkoofsa 8 irraa kaastanii ilaaluu dandeessu. Haa ta'u egaa gaa'illi bu'uura waan hundumaati. Gaa'illi ulfina qabeessa, gaa'illi kabajamaadha. Maaliif jennaan warrooti abboota amantii ta'an, warrooti raajii ta'an, warrooti phaaphaasii ta'an, warrooti lallabaa ta'an, warri luba ta'anii aboo silxaana hidhuudhaaf hiikuu, daaqunii ta'anii mana Waaqayyoo keessa kan tajaajilan, Beetleheemiin bataskaana gidduu kan deddeebi'an bu'aa maaliitii? Bu'aa gaa'ilaa waan ta'eef. Gaa'illi bu'aan isaa guddaadha. Warri addunyaa kana irratti aangoo biyya bushuu, hojii kan biraa, hojii foonii ajaa'ibsiisaa kan nama fayyadu kan hojjetan, hojii kalaqa garaa kan dalagan bu'aa maaliitii? Bu'aa gaa'ilaati. Gaa'illi hunduma keessaa bu'a qabeessa. Kanaaf Ibroota boqonnaa 13 lakkoofsa 3 irraa kaastanii olaaltan gaa'illi ulfina qabeessa, gaa'illi kabajamaadha, gaa'illi kan Waaqayyo jaallatudha. Cisichi gaa'ilaa qulqulluu haa ta'u kan jedheef kanaaf jechaadha. Egaa har'aa gaa'illi kun bu'a qabeessa waan ta'eef seexanni gaa'ila kana balleessuudhaaf waa guddaa yaade, waa guddaa dhama'e. Sana dandeenye dhumarratti itti dhufna. Hamma garuu gabaabaadhumatti gaa'illi waaliif hundeeffame? Gaa'illi waan guguddaa sadiidhaaf hundeeffame. Warri gaa'ila dhaabbattanii jirtanis akka kana hubattaniif, warri immoo ganaa dhaabbachuuf itti deemaa jirtanis akka kana qalbeeffattaniif gaa'illi waa sadiidhaaf hundeeffame. Inni jalqabaadhaa maaliif hundeeffame ennaa jettanii? Akka wal gargaaraniifi. Gaafuma sanaa Addaam qofaasaa ta'uun gaarii miti. Qofaasaa ta'ee mukaa'ee, qofaasaa ta'ee dadhabee. Kanaaf gargaartuun uumaaf jedhe. Gargaartuun uumaaf jedhe hirribatti buusee cinaacha isaa bitaa keessaa, gajjallaa miilla keessaan fuune, gararraa mataa keessaan fuune, walakkaa qaama namaa kan ta'e cinaacha keessaa fuudhe. Waan kana godheef iccitii guddaa qaba. Lafeen moo lama fuune, lafeen cinaacha keenyaa baay'eedha. Isa baay'ee keessaa lama fuune, sadii fuune, tokkuma fuune. Tokkoof tokko jechuudhaaf. Lama fuudhuun yakka, sadii fuudhuun yakka. Lama wajjin jiraachuun yakka, sadii wajjin jiraachuun yakka. Inni kanaa ol immoo yakka yakkaati. Kanaaf tokko fuudhe. Egaa maaliif tokko fuudhe? Akka wal gargaaraniif, lamaanuun isaanii tokko ta'anii akka jiraataniif. Haala herregaa keessatti tokko eeda'uu tokkodha. Ragaa qabatamaaf dhugaa kan ta'e kan mirkaneesse macaafa qulqulluudha. Inni kan saayinsii sobaadha. Tokko eeda'uu tokko meeqa akka saayinsiitti lama jenna miti. Olii galtee keenya taanaan lama jenne malee sirrii miti. Dogoggora. Mee akka dogoggora ta'e barsiisaan herregaa waan tokko isin gaafadhaan deebisaa ka'a. Reettii tokko eeda'uu oolaa tokkodhaa meeqa? Lama jechuu dandeenya. Lama jenna taanaan maal lama jenna? Garuu dhiira tokkoof dhalaan tokko jennaan jarri kun tokko. Maaliin tokko ta'u amma ilaalla. Warri gaa'ila dhaabbattanii jirtanis isin lama mini tokko. Lachanuu foon tokko ta'uu, lachanuu qaama tokko ta'uu, lachanuu jireenya tokkodhaaf, mana tokkodhaaf, bultii tokkodhaaf, waaqa tokkodhaaf dhama'uu. Tokko. Gargar ba'uun qaban herrega sirrii Waaqayyo hundeesse. Akka wal gargaaraniidhaaf yeroo jedhu akkana jedhee caafamee jira. Macaafa lallabaa boqonnaa 4 lakkoofsa 9 haga 10 dubbisnee gaafa laallu ogeessichi Solomoon akkana jedhe. Tokko ta'urra lama ta'uu wayyaa. Edda jedhee booda tokko ta'urra lama ta'uu wayyaa. Lamaanuu keessaa tokko yoo kufe inni tokko isan kaasaa waan ta'eef jedhe. Isa jalqaba turaan lama ta'anii jiran sana gara tokkotti deebisuu gaafa barbaadu. Tokkoof kan jiran sana olitti edee ta'u gochuu gaafa barbaadu akkana jedhee dubbate. Inni tokko yoo dadhabe lamaanuu isaanii keessaa abbaan manaa yoo dadhabe haati manaa hin kaafti. Haati manaa yoo dadhabde abbaan manaa ni kaasti jedhe. Wal gargaaruun kun bifa lama. Tokko jireenya afuuraatti, lama jireenya foonii godoo isaanii biyya lafaa keessa jiraatan keessatti.
daa'ima isaanii guddisuu keessatti jireenya addunyaa kanaa bu'anii ba'uu keessatti yeroon isheen manaa hojjettu inni alaa fidee isa alaallee taanaan ol gargaaranii samanaallee taanaan ol gargaaranii jireenya addunyaa kanaa akka mo'ataniif tokko. Kanaaf kaabbaa tokko uffatan, kanaaf ol dukkaa jilbeenfatan, kanaaf ol dukkaa foonsaaf dhiiga isaa fudhatan tokko. Arra eedaaman kaleessa lama turan arra eedaamaniiru. Maaliin foonsaaf dhiiga isaatiin tokko kan taasisu foonsaaf dhiiga isaati. Yaada tokko, amantii tokko, kaayyoo tokko kan taasisu. Egaa inni jalqabaadhaa akka ol gargaaraniif jechaadha. Mee akkatti ol gargaaraniin mammaas tokko isinitti hima. Abbaa manaa fi haadha manaan akkatti ol gargaaran. Abbaan manaa hoggaa dadhabu akka haati manaatti gargaartu. Keessumatti haati manaadhaa maal ta'uu qabdi? Ogeettii ta'uu qabdi. Yeroo baay'ee nuti warri dhiiraadhaa hin dadhabnaa, hin laafnaa, hin dogoggorraa. Haati warraa garuu jabduu ta'uu qabdi. Haadha manaa jabduu kan abbaan argate eebbifamaadhaa jedhe Solomoon. Matsaafa fakkeenyaa boqonnaa 5 lakkoomsa 18 haga 19 irratti maddi kee eebbifamaa ta'u haadha manaa yeroo ijoollummaa keetii argatte sanaa wajjin gammadi jedhe. Dhugaadha jabduu kan taate isheen madda bishaanii hin gogneedha. Isheen kan abbaa manaa ishee gammachiistee irraa gammachuu hirmaattuudha. Dhugaadhumatti haadha manaa ogeettiin abbaa manaaf gonfoodha. Gonfoodha. Matsaafa fakkeenyaa boqonnaa 12 lakkoomsa 4. Dhugaadhumatti dhaalliif manni qabeenya abbootarraa ni dhaalama. Haadha manaa ogeettiin garuu waaqa biraa laatamti jedhe obboleessa ko. Waaqayyo isa kana sii kennee fi galateeffadhu. Si dukkaamaa hiriirtee yaada kee fudhattee atis yaada ishee fudhattee eebba kana takliiliidhaan qurbaanaan eebbifamna jechuun ogeettii ta'uu ishee agarsiisa. Fakkeenya 19:14. Mee akkaataa ogummaa isaanii abbaa manaa isaanii gargaaranii itti fayyisanii oliin fayyanii seenaa tokkoon isinitti hima gabaabaadha. Abbaa manaatu hin jaallata haadha manaasaa hin jaallata hojii hiriyyaan balleessanii. Silaa hiriyyaan waan nama hin goone hin jiru. Hiriyyaan balleessanii dhugaatii barsiisan guyyaa keessa machaa'ee galuu jalqabe horii balleessuu jalqabe. Gaafa machaa'ee galu gaafa isheen dheekkamtu abalurraa hiikkadhu gaafa jettu hiriyyaan sun gaa'ila isaa diiguudhaaf shiratti xaxe. Gaafa shiratti xaxu isheen hin baala gooftii yeroo ati magaalaa deemtu hojiidhaaf deemtu isheen immoo waan hin taane hojjetti jedhee itti dhaqe. Gowwaadha waan ta'e manatti galee arra mana koo keessaa waan qabdu fudhadhu mana abbaa keetti gali jedhe. Waan qabdu mana kana keessaa waan jaallattu mana kana keessaa fudhadhu mana abbaa keetti gali jedhe. Jaraan isin warri miinzee taatan afumaa miinzee taatamin imaanaa guddaa qabdu. Jireenya jara kana gidduutti. Jaalala isaanii gidduutti, lola isaan gidduutti uumama gidduutti imaanaa guddaa qabdu. Ofumaa miinzee taatan miti. Har'a wajjin fotoo ka'uudhaan miti. Bitaan mirga dhaabattanii bareeduudhaan miti. Imaanaa qabdu. Kanaaf imaanaa kana waan beektuuf akkuma manni kiristaanaa isaanitti imaanaa kenna. Akkuma abbaa faati imaanaatti kennan. Imaanaa kana waan itti kennaniif dafaa na qaqqabaa jette gaafan akkasittiin jedhu. Gaafan akkas jedhu dafaa na qaqqabaa. Maal jennaan dafaa na qaqqabaa rakkoon na mudatee jette. Inni akkana jedhee machaa'ee rafee raawwatii jara waammattee dafaa mana abbaa kootiin naa ga'aa jette. Maal jedheera waan ta'eef waan jaallattu waan sitti tole waan sitti bareede mana kana keessaa fudhadhu mana abbaa keetti galchi hin barbaadu jedheera waan ta'eef. Naa baadhaa jettee baatanii mana abbaatti fudhattee galte. Namichi achi bulee gaafa ganama lafti bari'u mana abbiyyuu keessa jira. Abbiyyuu maal abbaa koo maal hojii mana koo dhuftanii jedhe. Maali isaan mana kee dhufe siin si baatanii galgala mana koo si fida malee. Maal akkam si dhukkubee jennaan sammuu si tuqamee jennaan si baatanii si fidanii ani immoo mana qorchatan si keessaa ka'e jedhe jaarsi. Eebbaan akkas jedhennaan mucaa koo ishee gaafa lolutti ka'u inni kunoo fayyaadha jedha maal mucaa koo jennaan akkas ture abbayee jette. Waan jaallattu waan sitti tole mana kana keessaa fudhadhu mana abbaa keetti galinaan jedhee galgalaaf ganama yeroo hundaa na doorsisaa. Akka kaleessaa miti amala jijjiirratee na doorsisaa. Kanaaf ani immoo birrii yoo ta'e isinuu qabdu warqee ta'e isin yoo qabdu yoo kan biraa nyaatamee dhugamu sin qabdu isa jaalladheen isa duukaa dhaqe waan ta'eef manicha keessaa kan jaalladhu isa malee kan biraan qabu kanaaf isa fudhee galee jettee jedhama. Namatti hin tolu jarana. Dhuguma ogeettiidha. Ila akkasittiin wal gargaaru jechaadha.
waaqayyo nu gargaaru. Inni lammaffaan sanyiin isaanii akka baay'atuuf, sanyiin isaanii holoranii akka baay'ataniif maal jedha seetanii seera uumamaa 1:28 irratti holoraa baay'adhaa lafa guutaa jedha waaqayyo. Holoraa baay'adhaa lafa guutaa kan jedhu kuni dhugaadha, jecha hicciti dhokataa qabudha. Galati waaqayyo akka baay'atuuf, hojii waaqayyo akka baay'atuuf jecha jechaadha malee akkasumatti galabaan akka baay'atuudhaan miti. Kan yakka hojjetu, kan hojii dalgaa hojjetu akka baay'atuudhaan miti. Ijoolleen kennaa waaqayyooti, badhaasa dhugaadhas waan ta'eef. Faarsaa 127 lakkoofsa 3 ijoolleen kennaa waaqayyooti, badhaasa addaatis jedhe. Kanaaf waaqayyo ijoollee kennaa badhaasa addaa ta'an kana nama badhaasee akka galati waaqayyo guddatu baay'atuudhaaf jecha waaqayyo holoraa baay'adhaa lafa guutaa jedheetoo gaa'ila eebbifamaa laata. Kanaaf haati keenya Egzaariyaan harmeen Takla Hayimaanoot maal jettee kadhachaa turte seetanii guyyaan irraa yaadannoo isaaniiti. Yaa waaqayyo dhala nuu kenni, dhalati nuu laattu immoo dhala eebbifamaa nuu kenni, kan mana kee keessa hojjetu, kan galata keef dhaabbatu nuuf kenni. Garuu kan sin beekne taanaan nuun laatiin gadameessa keenya cufi jettee kadhachaa turteedha. Dhugaadha, dhala waaqayyoon hin beekne argachuun maal nu fayyada jedhame. Dhalli waaqayyoon hin beekne siniinuu sin hin beeku. Dhalli waaqayyoon hin beekne siniinuu sin hin kabaju. Dhalli waaqayyoon hin beekne, dhalli waaqayyoo hin eebbifamne, dhalli waaqayyoon hin sodaanne, abbaa fi haadhas hin sodaatu. Sabbata haadharraa hiikkata. Kiisi abbaa keessaa haata. Hojiin taane hojjetee abbaa gaddisiisa. Lafan dhaabatee maqaa abbaa balleessa. Maal nama fayyada beekun? Kanaafuu holoraa baay'adhaa lafa guutaa kan jedhame sun ilma attamiiti ree? Ilma eebbifamaa, intala eebbifamtuu jechaadha. Kanaaf obboloota keenya kanaaf mee waaqayyo ijoollee eebbifamaa siniif haa laatu jedhaa kaa. Nama eebbaa taa jedhaa kaa. Waaqayyo nama eebbaa isaan haa taasifatu. Inni kan biraan kanuma faana waan sin hubachuu qabdan abbaa manaa fi haati manaanii gaa'ila keessan kana keessatti yeroo daa'ima keessan kana guddistani waaqayyo holoraa baay'adhaa lafa guutaa siniin jedheera. Jaalalaan jiraadhaa. Yoo jaalalaan jiraattan ijoolleen sinirraa jaalala balu. Yoo sin jibba lola ta'e ijoolleen sinirraa lola baru. Yoo sin mana waaqayyootti deddeebitan mana waaqayyootti deddeebi'uu baru. Yoo humna keessanii horii keessanii waaqayyoodhaaf hojjettanii kana sinirraa baru. Yoo sin qulqulloota kabajanii jaallattanii qulqulloota kabajuu jaallachuu sinirraa baru. Yoo sin zikrii zakkaruu bartanii kana sinirraa baru. Yoo tsoomtanii kadhachuu bartanii kana sinirraa baru. Akkaataa kanaan ijoollee keessan guddisaa. Indaa'um jedhu abbootii keenya ijoollee biratti abbaa manaa fi haadha manaan ol eekkamuun olifachuun gaarii miti jedhu. Mee jireenyi keessan maal fakkaata? Mee ijoollee keessanitti maal himaa jirtu? Mee yeroo dhammi mana keessan nuuf ol salphiftu moo ol kabajju? Abbaa baluu jettanii ol waamtu moo abalu jettanii ol waamtu? Keessuma ba'anii harmootii bara kanaadhaa maqaa qeesiyyuu lagatanii. Abbaatillee hin jedhani, qees hin jedhani. Abbaateen maadha manaan innaate hin jedhu. Akkasiin seera isaa sila. Abalu jettu hin laata? Maal jettu garuu sinii fanniisa kana galaatti yaada. Yoo kanaan duran goone ta'e kana booda ol sirreeffadha. Barcuma abbaa ulfina abbaatu ofii kenna. Haadha manaa keessan kabajuun of kabajuu keessanii. Haati manaa immoo abbaa manaa kabajuun of kabajuu keeti. Ijoollee abbaa keessanii ati hin jedhinaa, si hin jedhinaa. Kanaaf miti kan uumamte, kabajaaf uumamte, ulfinaaf uumamte. Sin immoo abbaa manaa fi haadha manaa ol hin caqacaqinaa. Waan xinnoo irratti dallantanii funxur hin jedhinaa. Harmooti kun yeroo baay'ee waan xinnoo dallantu. Mee asirratti waan sinitti hima. Ogummaadhaan gorfachuu dadhabdeetoo abbaa manaa ishee yeroo inni tokko dubbatu 5 dubbatti. Yeroo inni abidda fidee dhufu beenzila qopheessiti. Kun mana guba. Kun jireenya guba. Kun jireenya balleessa. Galgala balleessa. Qe'ee diiga kuni. Ijoollee sin balleessa. Yeroo manni waa dubbatu daftee dallanti. Biddeen hin nyaadhu jetti. Isa duwwaadhaa ishee inni isa biddeen hin nyaadhu gaafi hin jiru waan akkasii kun. Maal si godhe biddeen immoo siman miidhama. Sireema kanarra yuun ciisu jettee faarattee mana qodaa keessa rafti. Ollee dallanee mana qodaa keessatti rafti. Mana qodaa keessa waan nafatanu hin jiru. Alga walakkaa gaafa ta'u qorri dhufe. Waan dura rafan hin jiru ni cufateera mana isaa. Manyitaa cufateera. Amma booda waan gootu gaafa dhabdu
alkan walakkaa gaafa ta'u inni machaa'ee isa dhufe silaa re'ee manaa baase amma akkatti qabbanaa'u gaafa ta'u maal yaa isheen hin quqqufaati gola keessaa irriba irraa gallaan qofaadha sireen duwwaa waa biran jiru jennaan maal jedhe seetanii sagalee qufaa isheetti dhaga'ee akka sila waa balleesse immoo dhaga'eera machooftuun hin sobde malee ofii wallaaltu sirrii miniidhaat maasiilee yoo machooftanii beektanii sinoo nuddani waaqa hafuura qulqulluudhaan machooftu malee yoo akka gaafa irraa galu gaafa argu maal jedheeni yaa waaqayyo haadha manaa koo kana yoo naa fidde borga nama shaama baakko tokkoon sii fidaa gaabbeerechaadha isheen immoo kana dhageesseeti ahaa maal jedheen gaama ammoo itti maalumatu amma funxurra gochiise masalachaa ma yaaddaa dhadheetu balbal dura dhaabattee walitti sodaatti siin fida inni immoo sagalee kottee ishee dhagee sii fidaan jira naan jette ishoo gooftaa koo galata qaan immoo shaama baakko tokkoon jedhe lamuun dabalee fida ganama jedhe akka nama jechaa isheen maal jette qoy meenan darbatinii sutan naqa qoy meenan darbatinii sutan naqa eewu darbataa jechuudha waaqayyo darbataa jechaadhaam geessuudhaaf jireenya akkas akkasiifaatu jira isheen akkas akkasii kun hin taatu jaalala dhagaa wal jaallachuun gaariidha kanaaf holoraa baay'adhaa lafa guutaa jedhee gaa'ila hundeesse gaa'ila keessa waan baay'eetu jira obsa qabaadhaa jaalala qabaadhaa funxur hin jedhinaa dallantuu reettiin hortu jedhe oromoon waaqayyo nu haa gargaaru irraa barattaniittu dubbii kanarra walitti maariyaam akkas warri itti deemaa jirtan ishee kan xurugoo naa qabadhaa yoo waan haara isinitti dhufe ishee kana bashannasiisaa bira darbaa jechuun barbaada inni sadaffaan ejjarraa akka baraaramaniif gaa'ila hundeesse tokkoffaan akka wal gargaaraniif lammaffaan sanyii gaariin akka baay'atuuf inni sadaffaanoo ejjarraa akka baraaraman ejja jechuun maal jechuudha ejja jechuun maal jechuudha ejja jechuun hiika gurguddaa ja'a qaba abaluu inni ejjeroo jedhamu hiika gurguddaa ja'a qaba inni jalqabaa ejja jechuun ilaalanii hawwuun ilaalanii kajeeluun ejja jedhama inni dhiiraa ishee dubaraa isheen dubaraa sadhiiraa ilaalte yoo kajeelte yoo hawwite ejjitetti jedhama maaltu isaan daangesse waan ta'eef haalaaf iddootu isaan daangesse malee raawwataniiru wangeela Maatewos boqonnaa 5:28 ni lammaffaan ejja jechuun maal jechuudha tokko dabarsanii fuudhu tokko dabarsanii tokkoof tokko jiraachuu dhiisanii lama sadii wajjin jiraachuun ejja lamaffaa fuudhuun sadaffaa fuudhuun ejja wangeela Maatewos boqonnaa 7:2 sadii seera gaa'ilaa ala seera gaa'ilaa beekamtummaa qabuun ala isheen dhiiraa bakkeetti sagaagaltee durbummaa ishee yoo gatte inni dhiiraa bakkeetti sagagalee durbummaa isaa yoo gate ejjeera jedhama wangeela qulqulluu keessattis barraa'ee jira waan kun haaraa miti inni arfaffaan firri fira yoo fuudhe in ejjite jedhama in ejjeedhama karaa abbaadhaa akaakayyuu torba karaa haadhaadhaa akaakayyuu torba olis gadis bitaa mirgaattis torba lakkaa'amuu qabu waa'ee isa kanaadhaa seera Lewwotaa boqonnaa 18 lakkoofsa 6 fira fuudhuun ejja firanni jedhamu kun kan kiristinnaa kaastan fuudhuun ejja kan minzee ta'aniif fuudhuun ejja kun immoo firooma afuuraa jedhama waan ta'eef karaa foon immoo karaa abbaa karaa haadhaa lakkaa'amuu qabaadha inni shanaffaan sababa ejjiteef yookaan sababa inni ejjeef manni murtiidhaa gargar kan baase gaa'illi isaanii kan diigame ejjituu jedhamtee haati manaa kan hiikte yookaan abbaan manaa ishee kan hiikte ishee sababa ejjaan gad dhiifamte sana kan fuudhe in ejjedhama akka isheen baalagee taate yoo beeka maaliif fuudha akka inni baalagee ta'e yoo beeka maattee rumte kanaaf ejjituu jedhamu waa'ee isa kanaadhaa wangeela Maatewos 19:6 Luqaas 16:18 inni kan biraan inni ja'affaaf inni dhumaadhaa ejja jechuun maal jechuudha amantii isa jabaa jalqabaa isatti qabamee utuu jiraatu isatti qabamtee utuu jiraattu sana gallakkistee gara kan biraa yoodatti in ejjitee jedhama kanaafis kitaaba qulqulluu keessatti waa'ee isa kanaa bifa garaagaraan barraa'ee jira guyyaa biraatti deebina egaa olumaa galatti ejja jechuun hiika ja'an kana qaba egaa waaqayyo maaliif gaa'ila hundeessere namni kajeellaa ejjaa kanarraa baraaramee abbaan manaa haadha manaa mataa isaatii akka qabaatu kajeellaa fooniin akka miidhamneef isheen harmeen immoo isheen intalaa immoo abbaa manaa isheetii qabaa mataa isheetii qabaattee gaa'ila qulqulluuf eebbifamaa kanaan akka jiraataniif jecha waaqayyo gaa'ila hundeessee jechaadha tokkoffaa Qorontos boqonnaa 7 lakkoofsa 7
ejjarraa akka baraaramaniif kajeellaa foonii sahamaa kanarraa akka baraaramaniif jecha Waaqayyo gaa'ela hundeesse jedha. Maatiiwwan Waaqayyo waan hubachuu qabdanii waan qalbeeffachuu qabdan ejja raawwachuun adabisaa guddaadha. Waan amma isinitti hime ja'aan kanaa fi kanneen kana fakkaatan raawwachuun adabisaa cimaadha. Mee adabasaa laalla. Ejja raawwachuun maal nama adabsiisa? Ejja raawwachuun kan inni nama adabsiisu yakkaaf wanjala guddaa akka ta'e qulqulluun Phaawulos dubbatee jira. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 6 lakkoomsa 18 irratti maal jedhe? Cubbuu kan biraa namni gaafa hojjetu jedhe qaama isaa alatti hojjetaa jedhe. Yoo ija keenyaan ilaalle fagootti ilaalle hojjenne, gurraan yoo dhageenye gurraan dhageenye hojjenne, garuu yakka raawwachuun qaama isaa irratti raawwata waan ta'eef mana qulqullummaa Waaqayyoo ijaare kana xureesse yookaan xureessite waan ta'eef adabisaa guddaadha jedha. Tokkoffaa Qorontos 6:18 irratti. Kanaaf yakkarraa of eeggachuun barbaachisaadha. Ejjarraa of eeggachuun barbaachisaadha. Mee utuu waa'ee adaba yakkatti nama geessu kana ejjatti nama geessu kana utuun ilaalin fuula dur ejjaaf kan nama kakaasan maalidha? Namni edda adabisaa guddaadha ta'e cimaadha ta'e ejjatti maaltu nama kakaasa? Kan ofii manatti dhiisanii kajeellaan lammaffaa sadaffaa barbaachutti maaltu nama geessa? Tokkoof tokkoon jiraachuu dadhabee maaliif ejja dhaqanam? Tokko qoosaan taanirraa kan ka'e. Qoosaan taane. Matsaafa Siraakirraa maal jedhaa? Durba dingiliidhaa hin qonxoxin jedha. Hojjin hin kolfin jedha. Ija ishee keessan ilaalin jedha. Si dogoggorsaatii hin gufattaatii jedha. Qoosaan hin taane iji keenya gara hin taane ilaaluu gaafa barbaadu basuma aaboolli manfas qitaa deebisaa dafaati. Iji ilaaleetu hawwatti nama geessa. Gurri dhaga'ee hawwatti nama geessa. Qoosaan hin taane xabi hin taane qoosaatti nama geessa. Kadhata hojjetti nama geessa. Inni lammaffaan gara ejjaatti kan nama geessu fiilmii hin taane ilaalu, fiilmii ejjaa ilaalu. Keessumaa keessatti ijoolleen bara kana of eeggadhaa. Facebook irraa waan akkasiin ilaalinaa. Foddaa televezyiinaa waan akkasiin ilaalinaa. Kana ilaaluun sin keessatti manfasi addaa uuma. Manfasi sana gaafa uumu adaba inni sitti fidu teellaadhaan ilaalla. Adaba gadhee namatti fida. Kanaaf of eeggadhaa. Inni sadaffaan dhugaatii nama macheessu. Dhugaatii nama macheessu dhuguun ejjaaf nama saaxila. Namni gaafa dhugee machaa'u waan dubbatu hin beeku. Gaafa dhugee machaa'u waan hojjetu hin beeku. Qullaa isaa yoo ofitti hin qabu. Nooyi namni eebbifamaan bishaan badiisaa irraa hafe suni sababa dhugaatiidhaan dhugee machaa'eef qullaa ta'ee jedha mitiire qullaa buuseedhaan. Karaa adda biraa Loot akkamittiin ijoollee isaa lamaan irraa dhala godhachuu danda'e? Waan yakkaa waan safu. Loot waan dhugee machaa'ee fi of wallaalee ijoolleen isaa bukkee ciisanii irraa ijoollee godhatan jedha. Bara kana keessaa mee foddaa televezyiinii irraa waa baay'ee dhagaan jirtanii? Tarii an akka kootti gidduuma kana waa sadii dhaga'eera. Abbaan akkas godhee akkas ta'e jedha safuudha. Safuudha. Kanaafuu dhugaatiin nama macheessu ejjaaf nama saaxila. Inni kan biraan ejjaaf kan nama saaxilu maal ennaa jettanii? Sirba ejjaadhaaf nama kakaasan. Muuziqaa baraa kanaan kan dabaalamu gaafa iseen inni gaafa akkas gaa'illi kun geggeeffamu faarfadhaa Waaqayyo waan jedheef in sirbinaa waan jedheef qofaam. Gaafa sirbanii namoonni baay'een duukaa jara kana gammachuu isaanii hirmaachuu dhaqan of gatanii irraanfatanii raatanii too saaxila ba'u. Dogoggora hamaa kanaaf kufaatiin taaree kufu, kufaatii Baabiloon kufu, kufaatii Saamsoon kufu. Maaliif jennaan qaamii dhalaa dhiiraa magneettidha waan ta'eef. Kanaaf magneettiin kun immoo karaa sirbaati. Kanaaf sirba dhiisaatii faarfadhaa kan jedhamu kanaaf. Mee yaadadhaa ijoollee baay'een warri gaa'ila qopheessitanii gaafa gaa'ila keessanii ijoollee miinzeedhaaf waan mattan xuru godhaa eegaa. Maatiin xuru godhaa eegaa. Ani waan hin argin isinitti hima. Xuru godhaa eegaa. Ijoollee isin xuru godhaa of eeggadhaa. Barabaraan bo'aafta. Barabaraan gaddaa'afta. Barabaraan iyyaa kee abraafta. Kufaatiin taane kufta. Miidhaman taane miidhamta. Kanaaf of eeggadhaa. Sirbii muuziqaa bara kanaan dabaalamu yeroo namni kun qaama isaa sochoosee sirbuu jalqabu miti ijoollee dargaggeessa abidda ta'anii jaarsi yoo ka'e munyuuqu gojamaa. Mee yaadattanii ree yeroo isaan akka jedhan duuka akkas hin jedhu nama tokko akkas hin jedhu tokko. Kanaafuu
egaa waaqayyo nu gargaaru jenna. Inni kan biraan hiriyyaan taaneedha. Hiriyyaan hin taane ejjatti nama geessa, kufaatitti nama geessa. Akkuma Amnooniin hiriyyaan isaa Yoonaadaab akka badiisaaf saaxile, du'aaf saaxile. Macaafa Saamu'eel lammaffaa boqonnaa 13 irra jira. Egaa inni kan biraan ejjaaf kan nama saaxilu maaliin? Seera waaqayyoo sodaadhaan eeguu dadhabuu, faayyaa ejjaatiin wanta faayeffaman ilaaluu. Faayyaa ejjaatiin wanta faayeffaman ilaaluun ejjaaf nama saaxila. Mee yeroo jalqabaadhaaf faayyaa ejjaadhaan dhala namaa kan barsiise seexanichi maqaan isaa eenyu jedhama? Seexana Azaazeel jedhamudha. Yeroo jalqabaadhaaf eenyuun barsiise? Ijoollee Qaayeliin barsiise. Ijoolleen Qaayel kun faayyaa ejjaa kana faayeffatanii dhuganii machaa'anii gaafa sirbuu jalqaban ijoollee waaqayyo warri eebbifamoon warra waaqayyo waadaa seeneef sanyiin seen tullicha qulqulluu gubbaa jiraatan jara ilaalanii achirraa gadi bu'anii jedhama. Jara ilaalanii achirraa gadi bu'an. Nun gammachuu maalii qabna? Isaantu gammachuu qabu. Kottaa dannee wajjin sirbinaa, kottaa wajjin dannee kan isaan godhan goona jedhanii tullicha qulqulluu gadi bu'anii dhaqanii wajjin gaafa galamootan umuriin namaa 120 gadi bu'e. Seera uumamaa boqonnaa 6. Egaa nan gaggabaabsa wantichi fagoodha waan ta'eef. Kanaaf ejjarraa of eeggadhaa. Karaa dabraa ejji jaranaa keenya akkasuma ansaayyuu nama salphisa, nama qaanessa, nama salphisa, nama qaanessa. Mee gidduu gidduu waasanii buusaa deemaa. Abbaa manaa fi haadha manaa turanii waa'een gaa'ila kanaatu hin galleef. Gaa'ila jechuun maal jechuu akka ta'e hin galle jireenya kontoraataa jiraatu. Biyya laakkasam. Gaa'illi biyya laa keessatti hafeera. Kanaaf ejji irratti baay'achaa jira. Jireenya kontoraataa jechuun waggaa tokko wal tafarraaramu. Waggaa tokko booda isheen kan biraatti hirumti inni kan biraa fuudha. Kontoraata jechaadha. Jarana kontoraata lafa fuudhu. Kontoraata hojii fuudhu. Gaa'illi dallaa miti har'a ijaaranii bora galan gashanii dubbii warra galata akkas godha. Isumaayyuu amma immoo dhiisaniyyuu dhiira fu'aa fuudhu jedhanii labsiin bayyara amma immoo isa warra Saadoomii gamoo lafarraa balleessi. Kun immoo yakka keessa cimaadhayyuu. Egaa abbaa manaa fi haadha manaan kun lachanuu nama naman. Isheen isin amanamtu inni isin amana. Lachanuu isaanii hattuudha olii. Gaa'illi hin gallee waan ta'eef. Gaaf tokko abbaan manaa hojii dhaqee jennaan na of kalchaa safuudha. Na of kalchaa. Nan dubbadha barumsa qaba waan ta'eef akka itti nama salphisu, akka itti nama qaanessu. Namni hojii hamaa hojjetee hin ba'u. Guyyaa isaa gaafa waaqayyo waan dhoksatu hojjetan ifa baasa. Abbaan manaa hojiin naqaa fagoon naqa jedhee gaafa ka'u dhiira kan biraa manatti waammatte. Safuudha isiniin jedheera. Gaafa manatti waammattu abbaan manaa immoo karaa ga'eetoo isaa dhufee mana lixu waa irraanfatee fudhachuu deebi'ee dhufe. Gaafa dhufu manni isaanii karaa golaa qabuun qaban kiiskoo keessa jiru siree jala gashite namicha. Siree jala gashite. Gaafa inni dhufu waawwatte. Gaafa inni dhufu nama wajabbarte. Egaa namni dhossaatti waa hojjete irratti beekama miti. Inuma hollatte. Inni hollatte. Inni qaxaqqaxamte. Inni immoo maal jedhaanii inni sagantaa ta'ee dhufe. Waan akkas akkasiidhaa dhaqeetii mana bolutu naaf fidi qottoma dafiitii dhimma isaan qabaa kanaaf jedheen deebi'ee dhufeetii. Inni immoo ishee achi ergee raate inni immoo kan biraa fudhatee dhufe. Amma isheen achi deemtutti. Isheen immoo karaa geessee akkuma isaa sana egaa hojii waaqayyo dinqiidhaa mattaawaqaan irraanfadha ittee fudhachuu deebitee dhufte. Gaafa deebitee dhuftu inni seensa gassa ishee siree jala gashe. Achi siqeedha gara see'u jira. Dhiira tokko jira safuudha waaqayyoodhaaf. Achi siqeedha. Kanaan kun isinitti himaa. Akkamittiin siit lama ta'anii inni siree jala jira achi ol dhiibanii mataa'an. Edda sanaa booda kan isaa dhoffachuudhaaf gaafa inni jedhu gaafa ilaaltu abbaa manaa isheeti ni jala. Inni immoo gaafa ishee ilaalu haadha manaa isheeti. Warra jechuun lamaan jechaadha abbaa manaa haadha manaadha. Maaltu dana si fideetti maaltu dana si fideenni. Namichi inni sirra dhaabatu gaafa arguu gaafa ilaalu abbaa manaa haadha jala jira. Mana gadhisee badee jira. Ilaala akka nama qaanessu. Waaqayyo kana oolchii jedha. Jarana waa'ee ejjaa adabii isaa asirratti cimaadha. Mana dhiisee badeedha lammaffaan deebineedha. Attamitti namichi itti ba'a attamitti dhiisee ba'a. Jarri sadan isaanis hin babbadan karaa gara badan. Ilaala waan dhoksaatti hojjetamu ifan bayyee nafu jira waaqayyo. Dhoksaatti hin hojjetina. Haati manaa isin qaamii keessan abbaa manaa qofaadha. Abbaa manaa isin qaamii keessan haadha manaa qofaadha. Kan akkasii yoo jiraattan amma dafaan isaa galaa kan caalutti illaa dhufa. Amma dafaa nuudhis yaa waaqa jira yaada qalbii keessaniin amantiidhaan kadhadhaa hankana gootan. Kan itti jirtan immoo dafaa deebi'a kan caalutti illaa dhufa.
kan callu itti mara geeffadhaa gam adaba isaa teellaan dhufu immoo tokko ejja raawwachuun umurii namaa gabaabsa. Idimeen yaasaxxiraal. Seera uumamaa boqonnaa jaanaqaa dubbisaa laala. Umuriin namaa 969 irraa kaasee 120tti waan gadi bu'eef ijoollee waaqayyoof ijoolleen namaa waan ol fuudhaniif jedha. Ijoolleen namaaf ijoollee waaqayyoo jechuun warri eebbifamaniif warri abaaraman. Sanyiin seetii sanyiin qaa'el waan ol fuudhaniif akkana ta'e jedha. Warra ejja raawwataniif warra qulqullummaan jiraatan. Yoo deebistan deebisaa fuudhaa gaariidha nissaa gashaati. Hin ta'u taanaan gaariidha umurii namaa gabaabsa. Inni san lammaffaan sanyii namaa lafarraa balleessa. Zariin namaa akka lafarraa dhumu taasisa. Maaloon ejja raawwachuun seera uumamaa boqonnaa 19 tokko kaasee karaa dabraa ejja raawwachuun maalidha? Kondomii fayyadamuudha. Kondomii jedhama laastikii bara saayinsii warri alaa kun nutti argan faranjii nutti argan. Ulfaa akka malee waan dhoksaatti hojjetame akkani ulfaan hin mul'anne dhoksuudhaaf jedhee har'a addunyaan kun maal fayyadama? Laastikii fayyadama. Laastikii sanatti kan dhangala'ee shintibeetitti kee darbatamu maal inni jettanii sanyii dhiiraa isa dhala ta'uudha. Waaqayyo sanyii dhiiraa kana hororaa baay'adhaa jedhee jilba abbaa keessaa dudda abbaa keessaa ajaa'ibaan gara gadameessaatti ergamee achi keessa taa'ee dhala ta'ee akka mul'atu kan godhe Waaqayyo hin gaddu seetanii. Mee seera uumamaa boqonnaa 38 dubbisaa ilaalaa maal jedha? Seera uumamaa boqonnaa 38 irraati ilma Yihudaadhaa Seeluu namni jedhamu fuudhee jalqaba duraadhaa Onaan kan jedhamutu ilma Yihudaa ture. In fuudhee waan jallaa waan ta'eef hamaa waan hojjetuuf haadha manaasaa jaalalaa waan hin jaallanneef kan biraa waan barbaaduuf Waaqayyo isa qassabee isa ajjeese jedha. Abbaan hin gadde jedha. Abbaan gaddee raateetu maal jedha seetanii egaa immoo sanyiin illee mucaa gosa du'e kanaaf irraa naafa'aamu jedhee maqaasaa Seeloo kan jedhu itti darbii dhaali mucaa irraa naa godhadhuuf iddoo mucaa gosa du'ee jedhee jedha. Inni kun gaafa dhaqee ishee bira ciisuu jedha sanyii dhiiraa isaa lafatti dhangalaasa ture jedha. Sanyii dhiiraa isaa dhala ta'u lafatti dhangalaasa ture. Kanarraan kan ka'e Waaqayyotti gadde isa sin ajjeese jedha. Isa sin ajjeese. Sanyii dhiiraa Waaqayyoo dhala ta'u jedhee kaa'ee iddoo maleetti dhangalaasuun laastikitti dhaqanii boolla shintibeetii keessa buusuun umurii namaa gabaabsa. Dha'icha guddaa namatti fida. Kanaaf seenaa barumsa kanaa isa kaanitti dubbisaa sin kiyaan naqu. Utuun dubbadhe nan jaalladha garuu cimaadha. Inni sadaffaan karaa irratti nama hambisa. Karaa irratti nama hambisa. Galmaan nama hin ga'u ejja raawwachuun. Israa'eloonni warri fooniidhaa biyya garbummaa Gibxii ba'anii biyya abdiitti uggaa deemaa jiran sana wanti isaaniin karaa irratti hambise waan gurguddaa shanidha. Waan gurguddaa shan karaa irratti isaan hambise kiyaa tokko maal ennaa jettanii ejja. Ejja. Waa'ee isa kanaadhaa Matsaafa Lakkoomsaa boqonnaa 25 seera Lakkoomsaa boqonnaa 25 tokkoo kaastanii yoo dubbistan mul'ata Yohaannis boqonnaa 2 lakkoomsa 24 irraa yoo dubbistan arguu dandeessu. Akkana jedha gabaabseen dubbadha kanas. Utuu isaan biyya abdiitti galuuf deemaa jiranii geggeeffama Museetiin ergamaan Waaqayyoo qulqullichi Mikaa'el duumessa torbaan gaarradee utuu isaan geggeessaa jiru. Waaqayyo abbaan immoo mannaa waaqarraa gadi buusee isaan nyaachisee utuu isaan geggeessaa jiru. Milli isaanii gufuun akka hin dhoofneef qoreen akka hin waraanneef uffata isaan uffatan akka irraa hin dhumneef Waaqayyo utuu isaan geggeessaa jiru. Karaa irratti qormaati tokko isaan mudate jedha. Qormaati isaan mudate maal yoo jettanii Baalaaq mootiin jedhamu akka isaan abaaree balleessuudhaaf Baalaamin waame. Garuu Baalaamin Waaqayyo ergamaa isaa ergee qulqulluu Gabreeliin eebbisi malee nabaariin jedhe. Tullu torba yaabbatee qalma torba qalee hin eebbise. Yemmuu kana Baalaaq maal abbaa keetiif abaari jennaan eebbiste sin ajjeesattiin jedhe. Yookaan birrii koo warqee koo biratti naa deebisi sin ajjeesan jiraattus jedhe. Yemmuu kana dhiis malansii malaa jedhe. Dhiis malansii malaa nan ajjeesin malansii malaa malansii malu jedhe. Amma jarri kun sakaraarra deemaa turan foon arganii hin beekan jedhe. Funyaan isaanii foon funfatee hin beeku, iji isaanii foon argee hin beeku jedhe. Foon immoo baay'ee dharra'u jedhe. Karaa adda biraa immoo lammaffaa jedhe. Isaanii durba bareeddus arganii hin beekanii jedhe.
sirba dhagaaniin beekanii jedhe. Kanaaf karaa isaan irra darban irratti qalma waaqa tolfamaadhaaf qali. Maaliif qali? Waaqa tolfamaadhaaf qali. Achitti foon kana waadani itti cincessan funyaan isaanii turgaa. Durboonni babbareedoon immoo wayyaa faayaa ejjaaf nama kaas uffatanii dibata funyaan namaa turgaa'u dibatanii qullaa isaanii kan mul'isu agarsiisanii shubbisan as sirbanii. Hoggaa kana adeemsa isaanii dhiisanii jaratti galagalanii dhaabatanii ilaaluu jalqabu. Hin argine aganiin beekan waan ta'eef. Yeroo kana durboonni babbareedoon dhaqanii haammatanii fooliin shuttoo isaaniitti turgaa waan ta'eef yommuu kana miirri isaaniin ka'a. Yeroo isaan jaalalaaf gaafatanii duraa kottaa qalma kana nyaadhaa jedhanii achumaan waaqa tolfamaaf sagadaa jedhanii edda isaan waaqa tolfamaa keenyaaf sagadanii qalma kana qalanii nyaatanii booda hojii ciisan jedhaniidha. Foon dadhabaadha waan ta'eef waan ammaa kana akka inni itti gorsetti raawwatan akka baalaan isaan gorsetti. Gaafa dhaqanii bira ga'anii foon qalanii nyaachaa jiru, waadanii nyaachaa jiru, dhugaa jiru, sirbaa jiru. Akkamittiin kana bukkee darbamare. Meejaadhaa sinumtu maatiiwwan waaqayyo biyya lafaa kana keessatti lafa sirbi jiru, lafa nyaatu dhugaatu jira bukkee darba jedha. Jedhame utuma laaltanii qalbii isin hin hatu isin hin booji'u. Akka kanatti hin booji'amanii dhaqanii shamarree isaanii qabatanii wajjin ciisanidha. Nama 25,000 dhume achitti karaa irratti hafan. Karaa irratti hafan. Mee har'a sanaaf ni karaarra jirra beekaa. Karaarra jirra. Eessa galuudhaaf Yerusaalem ishee waaqarraa galuudhaaf karaarra jirra. Adeemsarra jirra. Adeemsa keenya waggaa kan isaanii waggaa 40 ture. Kan keenya immoo akka umurii keenyaatti akka waaqayyoon keessatti waatu beeka. Simmaan guddoon jalaa baataniitu gammadaa. Warri gaala dhaabbattan jalaa baataniitu gammadaa. Yoo haddaggeen namni qalbiin qabne jaarsoo salphoo jiraatan beeku malee. Jaarsummaan jaran harri qofa mitika. Isin dargaggoonni garuu karaa keessan irra waan baay'eetu jira. Wanti isin gufachiisu, wanti karaa irratti isin hambisu, wanti daraartanii ija naqatin akkasiin aftan taasisu waan baay'ee jira. Sana keessaa tokko kajeellaa fuudhii kanaadha. Kanaaf waanuma ilaaltan agartaniin dharrayinaa yaa Waaq bira dabarsidha kanadha. Ofirratti kadhadhaa. Foon koo naaf abboomi jedhaa. Karaa irratti akka hin hamneef gaa'ila milkiin nagayi jedhaa. Gaa'ila eebbifama akkasiin nagayi jedhaa. Kanaaf karaa irratti nama kan hambisu tokko maal innaa jettanii ejji. Inni arfaffaan ayyaana waaqayyoo namarraa godaansisa. Ejji. Ayyaana waaqayyoo, kennaa waaqayyoo, eebba waaqayyoo, suga waaqayyoo namarraa fudhachisiisa. Maarree gabaabaadhumatti maxaafa abboota firdii boqonnaa 16. Boqonnaa 16 dubbistanii yoo ilaaltan Saamsoon namichi qofaasaa leenca ajjeese. Namichi qofaasaa mangaagaa harree du'aa lafaa fuudhee Filisxeema 1,000 ajjeese. Namichi qofaasaa waangoo 300 haree qabe. Eegee isaaniitti waa qabsiisee gadhiise. Akkamittiin salphatee du'e. Daliilaatu ayyaana waaqarraa godaanse mitiire waa'ee kana beektu. Of eeggadhaa daliilaan baay'atteetti har'a. Daliilaan dhiiraa baay'ateera shamarra of eeggadhu. Yaa dhiiraa shamarreen daliilaan baay'atteetti of eeggadhu. Warri kennaa qabdan kennaa keessan eeggadhaa. Kennaa faarfannaa keessanii, kennaa lallabaa, kennaa diqqonnaa, kennaa ittiin tsoomtanii kadhattan, kennaa ittiin tawaayidotaa sana jiraattan qabdan of irratti eeggadhaa. Kennaa keenya kan harkaa fudhachiisiisu daliilaan baay'een baay'ataniiru. Kana keessaa tokko isa kanaadha. Qulqullummaan malee waaqayyoon arguun hin danda'amu. Qulqullummaan malee waaqayyoo wajjin jiraachuun hin danda'amu. Of eeggadhaa. Inni shanaffaaf inni dhumaadhaa. Maal ennaa jettanii maatiin ni adabsiisa. Akka maatiin dhuman hin taasisa ejji raawwachuun. Akka maatiin dhumu hin taasisa. Matsaafa Saamu'eel 1 boqonnaa 1 boqonnaa 2 dubbisaa ilaalaa. Ijoolleen Eelii lamaan Finihaansiif Efneen mana waaqayyoo keessatti namoota waaqeffannaadhaaf dhufan waan wajjin ciisaniif abbaayeen isaanii immoo ilaalee dheekkamu gorsuu waan dideef maatiin sun guutummaan hin dhumneere. Guutummaan dhume jedha. Adabamanii dhuman. Kanaaf maatii namaa waliigala balleessa. Inni dhumaadhaa mootummaa waaqayyoo namatti cufachiisa. Mootummaa waaqayyoo akka nu hin dhaale nu taasisa ejji raawwachuun tokkoof tokkoon jiraachuu dadhabuun gaa'ila eebbifamaan jiraachuu dadhabuun akka kana nama godha. Kanaafis ragaan kitaaba qulqulluu kana qabadhaa dubbisaa. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 6 lakkoofsa 9, Efesoon boqonnaa 5 lakkoofsa 5. Inni kun maal jedhaa? Dhugaadhumatti warri ejja raawwatan mootummaa waaqayyoo hin galan jedha. Yoo gaabbii galan, yoo waaqayyoon araaraa gaafatan galuu danda'u. Waaqayyoon ni dhiisa.
ejjituu deebisee dingilina taasisa jedha. Yoo gaabbiin galle garuu mootummaa waaqayyootti hin galan jecha. Kan biyya lafaarratti dhukkuba qoricha hin qabneen waxa laman caalaa, dhukkuba qoricha hin qabneen kan luqqaan caalaa, rifeensi mataa namaa asii ol guddatu kan guddatu caalaa, foon namarraa soofamee kan lafee ta'an caalaa, namni namaa boccoqqaa'ee madaa tortoraa kan ta'an caalaa mootummaa waaqayyootti immoo galan. Dhukkuba hin taaneef nama saaxila. Kan immoo hin beektu. HIV maaliidha? Itti baame. HIV maaliidha? Maalirraan dhufe kun? Sababa ijaan kan dhufedha. Matsaafa fakkeenyaa 6:27 haga 32 dubbisaa. Namni dubartii ejjituu wajjin jiraachuu jaallatu uffata isaatti abidda baatee deemaa jedhe. Kanaafuu kanarraa of eeggachuun gaariidha. Xumuree gaa'ila jechuun iccitii guddaadha. Iccitii guddaadha. Kanarraa akka oolluuf akka baraaramnuuf fayyinee kan isaa taanee eebba isaan akka jiraannuudhaaf waaqayyo gaa'ila nuuf hundeesse. Kanaaf gaa'illi waan sadiidhaaf hundeeffame jechaadha. Duuchaan isaa kanaadha. Akka wal gargaaraniif, sanyiin keenya akka baay'atuuf, holoranii ejjarraa immoo akka baraaramaniif. Egaa gaa'illi iccitii guddaadha. Gaabichaa tilliq mistir ነው. Efesoon boqonnaa 5 lakkoomsa 30-32. Waa'ee gaa'ilaa dubbatee kun iccitii guddaadha jedhe. Iccitii waa lama tokkotti ta'an, iccitii ittiin balaa kana jalaa oolan, iccitii ittiin ol baay'atanii addunyaa kana dhaallu waan ta'eef gaa'illi waan cimaadha. Mee gaa'illi akkamittiin bu'uureffama? Gaa'ila eebbifama akkamittiin jiraachuun danda'ama? Yaa abbootaa, yaa harmootaa dhaggeeffadhaa, ijoollee keessan gorsaa. Ijoollee sin immoo kana dhagaa gaa'illi bu'uura qaba. Amma obboloonni kun akkasumatti asirra ga'an miti. Bu'uura barbaachisu keessa darbanii sirra ga'an. Waaqayyo gaa'ila keessan kana haa eebbisu jedha. Holoraa baay'adhaa lafa guutaa jedha. Singidduudha abbaan amantii haa argamu jedha. Inni jalqabaa bu'uurri gaa'ilaa inni jalqabaa yaaduudha. Edda haala mijeeffatanii booda edda waan gaa'ilaaf nama ga'u qindeeffatanii yaadanii booda yaaduudha. Yaadu yeroon siniin jedhu bu'ee ba'ee hojjetatee saantima gudunfatee jechaadha. Abbootii Oromoo dura akkana jedhu. Ilmi jedhu gaafa fuudha dhaqu of danda'ee surreef kootiin bitanne haadha manaan bushatu jedhu. Maalan jedhe? Intalo maalan jedhe? Ilmi abbaaf haadha qofaatti hirkatee gargaarsa abbaaf haadha duwwaadhaan gaa'ila dhaqee dhaabbachuudhaan dhaqu haadha manaan bulfatu. Abbaan manaa fi haadha manaan walitti maxxanee tokko ta'anii jiraatu. Abbaan fi haadha inni sugaasan maal nyaata reeshi? Kanaaf bu'ii ba'ee hojjedhu. Bu'ii ba'ee hojjedhu. Saantima kaawwadhu. Intalaati immoo bifa isaa duwwaan ilaalin. Lommoxxoo kana fayyaa burtukaanii fayyaan ilaalin. Akka inni hojjetachaa jiru ilaali. Macaaqii maal qabaa jedhi ilaali. Jireenyaan maal tattaafata jedhi ilaali. Amantiitti maal fakkaata jedhi ilaali. Bifa isaa duwwaan ilaalin bifa dhixxeen nudduu. Ati immoo gurbaan intalatti gaafa fuudhuudhaaf jettu bifa ishee duwwaan ilaalin, funyaan ishee duwwaan ilaalin, funyaan kaa cafaqanii furrii malee maaltu keessaa ba'a jedha. Abeet funyaan ishee faaggaa fakkaata jedha. Ilkaan ishee kaadudha. Maal biddeen sii ta'a, bishaan sii ta'a. Hundumtu bareedaadha. Uumamni Waaqayyo. Kanaaf in hojjetatti yoo naamusa qabdi yoo abbaa fi haadha beekti yoo amantii qabdi yoo safuu jaarsaaf jaartii beekti yoo gaafa karaa kanarra deemtu maal fakkaata adeemsa ishee silaan. Intala kana booda gaa'illi akkasuma miti adeemsa keessa caqasama bakki deemtu kaakkisaan deemin intalatu jedhani intalatu badaa cimtu reen gurbaan immoo bocorra gaangoo fuudhuudhaaf jedhee saantima dhabe utuma taa'aa deemaa jiru intalatti baheedhan intalatti bahee jennaani sibuu daggalaa sibuu dhantalaa jedhan sibuu daggalaa sibuu dhantalaa jennaan ceeqaa mana duubaa deegaan nama fuudhaa watti isheen immoo Reejji mana jalaa reetti lama qabaa jedhe. Bushaayeen kosiidhaa, bushaayeen horiidhaa hoo jetteen. Maal deebisa kana booddee gaa? Hin galle. Galee raatee gaafa guyyaa lammaffaa walitti dhufan. Yaa gurbaa fuulli areeda qullaa attam goote dubbii keenya kaleessa guyyaa ittiin jetteen nannaa qabdi moodha. Maal jedhee deebisee beektu mucaan? Cimaadha. Kaakkistuun kan daakoo jedhe. Marrattu akka walaa jedhe. Foolattu akka reettee hin fuudhin jedhe abbaan koo allaqe. Maal jechuun barbaade? Gaa'ila keessatti adeemsi keessa sin bakka irra deemtan caqasam naamusa qabaadha. Silee ijoolleen tawaayidoo naamusa qabdi. Namni maal naan jedhaa beeki. Mana amantaa gaafa dhuftu namni maal naan jedha waaqni maal naan jedhaa beeki.
namni nama caalu kanaadha namni galgala isaa tolu kanaadha kanaaf inni jalqabaadhaa ishee akkasii yaadi atis kan akka jiru beeki yaadi of qabi gurbaatis of qabi of qabuun jireenya hojii afuuraa sagal keessaa tokkodha Galaatiyaa boqonnaa 5:22 of qabi inni lammaffaa irratti kadhadhu inni sadaffaan filadhu abaluu wayyaa filannoon kun waaqayyo irratti kadhachuudhaan subaa eegaluudhaan abboota gaafachuudhaan maatiidhaan mari'achuudhaan hiriyyaan mari'achuudhaan filadhu gara ishee qorachuudhaan filadhu mana barumsaatti maal fakkaatti mana amantaatti maal fakkaatti gabaatti maal fakkaatti qoradhu filadhu atis intala atis gurbaa dubbiin kanaadha inni arfaffaan marii irratti geggeessuudha inni shanaffaan nama gaafachiisuudha edda sanaa booda wajjin haasa'uudha lafa isaan abbaatii jirutti lafa abbaan amantaa wajjin haasa'uudha edda sanaa booda karoorsuudha edda sanaa booda qalabati godhachuudha erga sanaa booda kunoo akka kanatti mana waaqayyootti eebba waaqayyoon qurbaanaan qeddaaseedhaan faarfannaadhaan lallabaadhaan gaa'ila dhaabbachuudha bakka allaqa kunoo amma reefuu sii ta'e gurbaa kunoo amma reefuu sii ta'e gammadaa meesuu intala maxxabachabaadha gammadadhaan jedha gammadadhaa warri minzolii kaadhaabadhaa minzoliinis sin kabajamoodha xaqilaa ministeera sinadha jedha macabacabaa fi waaqoon siniif jedhaa sinidda garaame kunoo amma reefuu ta'e yaaddoon bara dheeraa bu'aa ba'iin bara dheeraa kunoo amma reefuu ta'e egaa oolumaa gala gaa'illi karaa sadii raawwata sinaa eebbisu gaa'illi karaa sadii raawwata tokko inni guddaaf olaalaan akka kan addaamiif heewaan gaafa sana kunoo akkanatti kunsa tokkoffaadha inni lammaffaan akka aadaatti inni sadaffaan immoo akka baraatti nazaa gajaan jechaadha maaliif seerratti uumamee jira waan ta'eef dubbadha kan tokkoffaan garuu isa kanaadha kanarra ga'uudhaaf qulqullummaa keessan eeggadhaa kabaja keessan eeggadhaa egaa akkaataa kanaan edda sirra geessanii booda kan jara kana gargar baas waa sadii qofaadha waa sadii waa tokko isaan duwwaadha kan ilaallatu tokko du'a duwwaadha inni lammaffaan lamaanuu keessaa kan ejje yoo ta'e kan immoo sanaan awwashu waaqayyo inni sadaffaan lamaanuu keessaa kan amantii gane yoo ta'e kana haala namni gargar kan baasu hin jiru kanaafuu kana keessa kanan isaaniifan sodaadhu isa duwwaadha kana waaqayyo immoo umurii dheeraa eebbaan guutame isaana badhaasu ijoollee isaanii argu waaqayyo isaanii qaqqabsiisu kanaaf gaalicha keessatti gaa wal kabajuu wal jaallachuu gammachuu waliin hirmaachuu yaada tokko qabaachuu waan gaariif qajeelaa ta'een waliin hirmaachuutu barbaachisaa ta'a jechaadha kanaaf egaa har'a akiliil jedhama kun takiliil jedhama takiliil jechuun sirna isaati sirna takiliil jedhama takiliil jechuun jecha giiziiti hiiki isaa maal jechuudha hin daangeffaman jechaadha ejjarraa daangeffaman alalummaa foonirraa daangeffaman hin qabaman of qaban jechaadha takallale hin daangeffame wanta daangeffame dallaadhaan wanta arge akka lixu hin jiru ayyaana waaqayyoon daangeffaman kadhannaadhaan daangeffaman somsalootiidhaan daangeffaman asirra ga'an kunoo har'an ta'eef galanni waaqayyootiif haa ta'u kana jechaadha akiliil jechuun immoo gonfoodha akiliil jechuun immoo gonfoo kanaadha gonfoon kun gonfoo mo'ichaati gonfoon kun gonfoo ulfinaati gonfoon kun gonfoo mo'ichaa ulfinaa jireenyaati maal waan ta'eef waan mo'ataniif jarana nama mo'ateef gonfoon hin ta'ure badhaas hin ta'ure kanaaf manni qulqullummaa isaan badhaafte har'a ilaalaa warra fiiganii mo'atan sana kan isaan badhaafaman geebi baraskaanni badhaaftu warra kana kunoo kana badhaafte foon isaanii mo'ataniiru daabiloosin mo'ataniiru biyya lafaa mo'ataniiru kajeellaa foonii mo'ataniiru qulqullummaa isaanii eeggataniiru kanaaf kana badhaafaman kun ragaadha isaaniif egaa waadaa guddaa seenaniiru har'a olii waadaa isaanii olii seenan qalabati quba isaaniitti qabatanii waadaa olii seenan kanaan boodaan hin ollaalte jedhee hin dhukkubsatte jedhee dhala dhabde jedhee singanu waadaadha matsaafa raajii milkiyaas boqonnaa 2 lakkoomsa 11-16 taabota waaqaa fuulduratti ummata waaqayyo fuulduratti kunoo kana ga'an kanaaf yaa ijoollee jabeessa kadhadhaa gaaf tokko sirra geessanii kunoo amma reefuu naa ta'e jettanii akka gammaddaniif
kan qaama kooti kan foon kootiin argadhe yaada kootiin argadhe jettanii waaqayyo koo na badhaase jettanii akka gammaddanii fi jabaadhaa kadhadhaa. Egaa warra gaa'ilan ga'in jirtan gaa'ila kanas naa qaqqabsiisu warra gaa'ila irra eebbifattan kan ammoo gaa'ila keessan kan milkii isiniif haa taasisu. Sinittiin baay'ise fakkaata dhiifama dubbichatu dubbii bu'uuraati dubbii jireenyaati bu'uurri hundumaa isa kanaadha. Kana waaqayyo immoo jaalala isaa ta'e nu barsiisuu jaallate isa dhageenya kana lapheetti nuuf haa qabsiisu. Ija bareedaa 30 60 dhibba naqanne dhaaltuu mootummaa isaati faarfattuu maqaa isaa akka taanuuf kadhannaan gifti maaramii eegumsaan ergamootaa waadaan qulqullootaa hunda keenya faanaa ta'u. Waan nu barsiiseef galanni guddaan haa ta'u. Gaa'ila isaanii waaqayyo nuuf haa eebbisu. Gosa baatila እግዚአብሔር